Asham daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan chaanaalii ATM afaan Oromoodha jechuudha. Wantoota tokko tokko kan asirratti qabanneedha jechuudha. Kaaribii kan koffii irratti jechuudha, pilaatfoormii hojjetu kana irratti jechuudha. Wantoota akkaataa withdraw-itti godhanii fi withdraw kiyya kan successfully ta'e isinitti argisiisuu barbaada jechuudha. Siistamii isaa kanaaf jechuudha. Akkuma argitan baalaansii waaleetiin koo 333 of keessaa qaba jechuudha. Isa kana withdraw gochuudhaaf isinitti argisiisa. Duraan dursee wantoota recharge gochuu qabdan tokko tokkotu jira. Akkasumas kanneen recharge gootan sana keessatti jechuudha. My project kan jedhu kana keessa seentanii receive gootan jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan jechuudha. As keessatti akkuma argitan isaas gubbaa kanarratti received kan jedhu kana guyyaa guyyaan seentanii sa'aatii 24 jechuudha. Received tuquu qabdu jechuudha. Kana jalqaba irratti jechuudha. My project kan jedhu kana keessatti inni biraa jechuudha kan isin argisiisuu barbaadu wantoota irraa argachuu dandeessan keessaa my team kan jedhu kanadha jechuudha. Galii yookaan incoming keessan akka heddumaatu jechuudha. Inni tokko isa kana jechuudha. Tokko inni jalqaba recharge sana receive guyyaa guyyaan gootu, inni itti aanu my team kan jedhu kana keessatti tiimii keessan heddummeessuu qabdu. Akkasumas invite friend gootanii namaaf erguu qabdan jechuudha. Total tiimii akkuma argitan incoming isaatis akkasumatti tokko tokkoon argattu jechuudha keessaa. Kanaaf haala kanaan leeveliiwwan kana keessaa jechuudha argattu. Kanaafuu invite friend kana yeroo tokko cuqaasuudhaan namoota affeeruu dandeessan hundaaf affeeruudhaan keessatti akka hirmaatan gochuun dandeessu jechuudha. Invite friend kan jedhu kanaan jechuudha. Asiinis argachuu dandeessu jechuudha. Inkaamiiwwan garaagaraa as keessaas jechuudha. Inni biraa kan irraa argachuu dandeessan hedduun jira jechuudha asirratti jechuudha. Maaliif yoo jettan wantoota irraa argatan keessaa tokko piroojeektii riichaarjii godhamu irraa jechuudha. Piroojeektii riichaarjii godhamu as irra jiran jechuudha. Isaanowwan asii kana jechuudha. Kan 600,200 akkas jechaa deemaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Hunootiin fakkeenyaaf minimum riichaarjiin isa kana jechuudha. Investinaa gochuu dandeessanii total income isaatis akkasumatti jira jechuudha. Kanaaf daily 60 irraa argattu. Kanaaf minimum withdrawaliin 300 jechuudha. Kanaaf isa asii gadi kanaas argachuu dandeessu jechuudha guyyatti. Asirraa jechuudha 60 guyyaa 5 keessatti 300 waan ta'uuf achirraa ergasii guyyoota 5 keessatti baafachuu dandeessu. Sana malees dafee akka argamuuf wantoota isinii jechuudha invite friend gochuudhaan inni biraa immoo bonus code kan jedhu kana jechuudha. Bonusii kana jechuudha guyyaatti yookaan sa'aatii 3 halkan irraa jechuudha. Chaanaalii isaanii keessa seentanii koodii isiniif kennamu asirratti galchuudhaan inni tokko karaa itti argattanis isa kana jechuudha. Erga kana himne jechuudha. Amma mee withdrawal kan isinitti argisiisa, withdrawal goonee isinitti argisuudhaaf withdrawal kan jedhu kana erga cuqaasnee wantoota nuuf fidan jira jechuudha. Akkaawuntiin isin guutuu qabdanii fi hundi isaa sirraa'uu qaba jechuudha. Isa jalqabaati jechuudha. Kun jalqaba viidiyoo duraatti isin himee jira. Balansiin akkuma argitan isa kana jechuudha. Mee amma baasuudhaaf minimum withdrawaliin 300 waan ta'eef 333 guutuu isaatu baasnaa jechuudha. Erga kanas barreessine keessatti jechuudha. Apply withdrawal kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna jechuudha. Apply withdrawal yeroo goone sa'aatii 24 keessatti jechuudha. Ergasii nuuf galaa jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti yoo kan hin galle ta'es maanaajerii dubbisuudhaan akka isiniif galu taasisuu dandeessu. Garuu sa'aatii 24 bira hin darbu jechuudha. Kanaaf kun baalaansii koo kan 333 jedhu kana keessaa ni baha jechuudha. Amma asirratti akkuma argitan baalaansiin koo 0 ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argamu kanatti jechuudha. Iddoo withdrawal jedhu kanarratti jechuudha. Baalaansiin jalqaba 333 ture. Maaliif yoo ta'an amma withdrawal godhamee piroosesii irra jira jechuudha. Withdrawaliin seenaa jechuudha. Totaalaan withdrawal ergadhee isuma asirratti argitan kana jechuudha. Kun haarawa yeroo dhiyoo kan ergale waan ta'eef wantoota argadheedha jechuudha. Inni kanneen asirratti isin argisu kun akkasumas fandi detail irraa information tokko tokko argachuu dandeessu. Keessattuu withdrawal irratti kunuuti akkuma argitan isa processing ta'uu jiruu fi akkasumas hunda isaa argitu jechuudha. Isaanuma sadeen kan isin ibsuu barbaada. Withdrawal successfully kan jedhu kun kan galee jiru jechuudha. Kan withdrawal successfully kan jedhu kun jechuudha. Processing kun ammoo isa ganaadha jechuudha. Sa'aatii 24 booda kan galuudha jechuudha. Sa'aatii 24 booda withdrawal failed immoo yeroo jalqabaani akkaawuntii my bank information jedhu sana keessatti hin galchine turre. Yeruma sanaan withdrawal tuqaasee jechuudha. Withdrawal akkanumatti tuqee ture. Osoon steepii kana hin guutiniin tuqee ture failed ta'ee jira jechuudha. Wanta irra galchuu dhabee naaf deebise jechuudha. Erga naaf deebise ani ammas baasee jechuudha haaraatti. Kunooti isaanowwan asirratti foormii guutaman kana guutuu isaa guutuu qabdu. Erga guutanii booda bank information kan guutuu okay gootanii dan godhuu qabdu jechuudha. Ergasii failediin san hin uumamu jechuudha.
Steepiiwwan withdrawaliin uumaman keessaa isaanowwan sadii isaanii jiru. Processingin sa'aatii 24 booda successfully kan jedhamu akkuma seenetti jechuudha. Failediin akkasumatti bank information kana dirqama guutuu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kanarratti jechuudha namoonni yaada qabdan tokko tokkos yaada kennuu dandeessu. Telegiraamii isaanii keessatti jechuudha maanaajeriiwwan dubbisuu dandeessantu jira jechuudha. Kunoo ani fakkeenya jechuudha galurraa akkasitti galchaa jechuudha. Kunooti kan naaf seene jechuudha. Kan 450 jedhu sana jechuudha parsantaa haga tokko irraa muramee 4.3 galee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan galchiftaniif jechuudha maanaajerii wajjinis kontaaktii uumuu qabdu jechuudha. Ergasii wanti nama dhibu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf yaada yoo qabaattan asirratti koomentiis barreessuu dandeessu. Har'aaf qophiin qabadhees kanuma fakkaata. Nageenyaaf tura.